Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa fi ulfinaa bakka jirtanutti si naga'u. Taambireeliin bifa hedduun hojjetamuu danda'a. Inni tokkoffaan as keessa kaan maaster keessa ni seenna. Erga kaan maaster keessa seenne bakka kana ni filanna. Warri YouTube irratti hojjettanu kaa YouTubein dalgatti deebi'uu barbaada waan ta'eef bakka kana ni filattu. Erga kana as miidiyaa bakka kana rukuttanii caafii olii kanarratti kun oddee rukuttu achi booda an kanumaan filadhee isin waan barbaadan filachuu dandeessu. Footoo keessanillee footoo addaallee galchuu ni dandeessu. Erga kana galchitanii booda bakka kana ni seentu. Waan kana gadi buufattanii qabaachuu isin barbaada. Fakkeenyaaf kana gadi buufattanii isin qabaachuu isin barbaada. Eessaa buufannaa akkan jenne immoo fakkeenyaaf YouTube keessaa buufattu. YouTube keessa seeneen isin agarsiisa. Okkee walakkaa qabnee gara YouTube seenna. YouTube keessa gaafa seennu asumaan ugaa YouTube keenya asiin subscribe gochuu akka hin daganne maqaa Hasan Biyyaa jedhu kanatti barreessitanii kunooti viidiyoo 70 wayii tokko qaba. Viidiyoo 71 kun waa'eedhuma dhimma waan kanaati malee siyaasa tokkoof keessaan qabu waan tokkoof keessaan qabu. Subscribe kuma afurii ol kan qabu yoo ta'e YouTubechi kan kooti subscribe like gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa. Achi booda amma gara dhimma keenyaatti dabarfanna. Dhimmi keenya wanti nu barreeffannu fakkeenyaaf afaanumaan miidiyaa sooshaal giriin iskiriin yoo jettan isiniif baasa. Fakkeenyaaf amma miidiyaa sooshaal giriin iskiriin jedhee anasii barreeffadheen qaba. Bakka kana kun oddee kana gadi qabdanii naaf barreesseera jechuudha. Miidiyaa sooshaal giriin iskiriin jedhee gaafa afaanumaan itti himu naaf barreesseera. Kana keessaa miidiyaa sooshaal giriin iskiriin kana keessaa waan isinii ta'u fakkeenyaaf waan fayyadamtanu warri fakkeenyaaf Instagram fayyadamtanu, Telegram fayyadamtanu, WhatsApp wanta irratti waa gadhiisuu dandeessan guutuu buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo asii kana keessaa ilaaltanii ni buufattu jechuudha. Gaafa buufattanu asiin fakkeenyaaf amma kana buufachuu yoo barbaade fakkeenyaaf amma kana buufachuu yoo barbaade bakka kana rukutee erga sanaa as share bakka jedhu kana rukuta. Erga sanaa as copy linkii rukuta. Erga rukutee ka'ee eessan deema asii okkee qabadheen gara Chrome dhaqa. Kunooti bakka kana qubaan gadi qabdanii bakka sagaleedhaan waatti himtanu maal jettanii video downloader YouTube jettan. Yoo YouTube irraa baafachuu barbaaddanis yoo Facebook irraa buusuu barbaaddanis yoo TikTok irraa buusuu barbaaddanis asumaanuu isin fayyada. Video downloader YouTube jettan. Amma Bisa jedhe kana bakka kanaan goo jedheen achitti dabarsa. Hamma gaafa kana liinkii naa fide kunoo bakka liinkii itti galchu naa fide. Liinkii isa kana gaafa naa fidu bakka liinkii kana kana gara rukuteen keessa seena. Bakka liinkii naa fidu asiin akka gadi qabeen liinkicha itti galcha. Sana booda viidiyoo ichi dhufee naa beera asitti. Viidiyoon hamma achi as erga dhufee asitti naa beera. Qubaan viidiyoo jechuun akkana gadi qabeen daawulood godhi jedhaara. Daawulood itti rukuta. Okay. Akkuma argitan kunoo viidiyoochi gadi naa bu'aara jechuudha. Viidiyoochi gadi naa bu'eera jechuudha. Erga kana as hamma deebinee garuma kanatti deebina gaa amma kaan maasteritti deebinee kaan maasteritti gaafa deebinu hamma gaa an buufadheen qabaa. Fakkeenyaaf hamma inni hamma buusee ka'ee daawuloodii keessa seenee isaan hamma buusee ka'e yoo barbaade kunooti jechuudha. Inni nama buusee ka'e kunooti jechuudha. Kan hin barbaade haalaan barbaade hin buufadha. Waan hin duraan buufadhee qabuuf anis duraatti hin fayyadamaa jechuudha. Amma isa kana
bakka kanatti akkana gara rukuttanii bakka kana rukuttanii kun magariisa irra jiraachuu isaa ilaaltanii bakka kana rukuttu amma itti badeera jechuudha. Erga kanaa as akkana bunnee hanga feesbuukii bahutti bakka lamatti kunnaa bakka kana rukunnee erga bakka lamatti kunnee booda as qabnee akkana bunna. Ammas kan feesbuukii fixee telegiraamii yennan ni ga'u. Telegiraamiis bakka lamatti akkana kunnee bakka lamatti kunnee hamma akkana qabnee walitti qixxeessina. Hayyee hamma walirra diriirribee jira. Fakkeenyaaf kana qabnee akkana ol bunnaa. Kanas akkana qabnee bakka kanatti akkana gadi bunnaa. Maaliif achi dhokateetii mul'achuu didaadha malee akkana qabnaa. Erga kanaa as egaa akkuma dura dubbadhee fakkeenyaaf amma sadan kanan fayyadame malee kan feesbuukaa xiqqoo ni dheerata. Hanga kanatti ni kunna. Amma maqaa asirratti immoo fakkeenyaaf maqaa yuutuubii keessanii fakkeenyaaf yuutuubiis ta'ee instaagiraamas ta'ee waan barbaaddan irratti barreeffachuudhaaf bakka kana rukuttanii as seentu. Bakka kana rukuttanii erga kanaas bakka waan feetan fakkeenyaaf amma ani Hasan biyya jedhee yoon barreesse kan feesbuukii Hasan biyyaa yoo ta'e amma maqaan kan koo fakkeenyaaf instaagiraam irratti Hasan biyyaati, yuutuubii irratti illee Hasan biyyaati, feesbuukii irratti Hasan biyyaa isaa jedha. Fakkeenyaaf amma asirratti gaafa kana bifa isaa bakka kana rukutee bifa biraarra nan buusa. Fakkeenyaaf kanarra nan buusa. Yoo mul'achuu baate ammas nan jijjiira. Xiqqoo nan guddisaa. Barreeffama isaas nan jijjiira. Haala kanaan kan feesbuukaas kan instaagiraamis kan hunduma isaatu erga kanaas bakka kana rukunnee fakkeenyaaf footoo lafaa argneefinna footoo keenyaatti ni galfanna. Footoo barbaanne ni galfanna. Gaa yoo footoo galfachuun ni barbaachisa ta'e ni galfanna. Fakkeenyaaf footoo kana galchuun barbaada yoo ta'e bakka kanatti nan galcha. Okay. Haala kanaan galfachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo karaan gabaabaan immoo hundarra karaan gabaabaan aappii kana buufannee keessa seennaa. Beeksisa baay'ata malee. Okay. Walakkaa kana ni rukunnaa. Erga sanaas bakka kana ni rukunnaa. Waan jechuu barbaanne sana ni barreeffanna gaa. Fakkeenyaaf an hamma kan kootiin ta'een barreessaadha malee isin waan barreessitan isintu murteeffata jechuudha. Erga kanaas footoo galchuun barbaaddaa dudubbaa jedhee nan barbaada yoon jedhe footoon turguta. Fakkeenyaaf footoo kana galchuun barbaada yoon jedhu ta'e fakkeenyaaf footoodhuma kana galchuu barbaada yoon ta'e amma booda raayitiin itti godha. Okay, mee kaasee ilaallaree beeksisa laatu garaa. Okay, eegsittanii irraa deebitu. Fakkeenyaaf amma kun hojjeteera jechuudha. Waan tokko waan nama rakkisuun qabu inni bifa footochaa jijjiiruu yoo barbaaddan
akkasitti isa gadi jara kan kanaan jijjiirtanii haala inni itti immoo barreeffamacha fidu kan ammoo bifa barbaadanitti jijjiiruu barbaadan asiin jijjiirrattu. Dalga kana akkana buttanii hanga barbaadanitti fakkeenyaaf amma qubee jalqabaa qubee guddisee yoo kan naaf hojjetu jettan haala kanaan hojjettu. Viidiyoodhaanis ta'ee wantiidhaanis ta'ee isiniif buusaa. Waan barreeffattanii isiniif gadi buusa jechuudha. Gadi buusan isaas kunoo bakka kana rukuttanii asittis buufachuun ni danda'ama, asittis buufachuun ni danda'ama. Garuu isa gadi kanaan viidiyoo dhiyoon gadi buufadhe gannaa bu'eera jechuudha. Kanuma galatoomaa ulfaadhaa.